yeroo beeku arramoo maal jettiin talli kuni maqaashee nutti himachuu dhufte moo yookaan hiika maqaashee nu ibsuu dhufte jechuun lakki yeroo ofii beeku akkasuma immoo guyyaarraa jechuudha obboleetti keenya kennaa jaalalaatiin waliin dhufnee jirra. Nagaan isin yaa baay'ata akkuma jirtu hordoftoota yeroo mul'ata nagaa kooti gooftaaf galannaa ta'u baga guyyaarraa geessanii yeroo ofii beeku ka jedhu obboleetti ajaa'ibduu fi baay'ee cimtu tokko obboleetti kana kennaa qabduuni chaanaala kanarratti hirmaadhu jennaan kennaa qabdu mata duree yeroo ofii beeku jedhu qabattee dhufte jechuudha. Video ishee dhaggeeffadhe baay'ee tokko barnoota guddaan fudhadhe isinillee kunoo ittiin isin dabarsaa irraatii dhaggeeffadhaa video kana irraa barumsa guddaa argatu dhugaa dubbachuu fi inni qoosaadha inni qaldiidha inni hundumtu yeroo qaba iddoo qaba garuu wanti mucaan kun dubbattu hunda keenya ilaallata jechuudha. Maaliif jennaani waaqayyo biyya lafaa kanarratti yeroo nu laatee jira yeroo kanatti immoo kan hojjetee hojiirra oolchu abbaa masaati jechuudha. Kanaaf obboleetti kanattan isin dabarsa mee keessatti of ilaalaa walitti deebinamee video kana daawwanne. Yeroo beeku nama yeroo beekutu yeroo isaatitti facaasee yeroo isaatitti immoo deebisee makaree callaasaa galfachuutii danda'a. Namni dhibaan garuu yeroo isaa hin beeku yeroo isaatti fayyadamu yeroo namoonni kaan ho'ifatanii jireenya ho'aa keessa jiraatan inni hin dhaamota yookaan immoo itti qorra jechuudha. Nagaan fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jiraattan hundumatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guddaan qaba isinis nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Waaqayyoon nagaa keenya baay'isee galannaa ta'u jecha obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasuma immoo kan duraan jirtanii like gochuudhaan eegalaa video kana siniin jedha. Yaanni fi qeeqni yoo jiraate immoo koomentii godha waan barbaadan irratti siniin jedha. Galanni guddaan waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u tole waaqayyo waliin galateeffanneetu jalqabna. Si galateeffannaa jabaaf qulqulluu aangoo qabeessa barri mootummaa kee darbaaf dhuma kan hin qabne waan hundumaa dabarsitee kan jiraattu alfa omeegaa maqaa gooftaa yesuusin galanni ulfinni guddaa siif haa ta'u. Yeroo kana waan nuu kenniteef ulfaadhu dubbiin kee nu keessatti dhimma haa ba'u. Yaa waaqayyo gooftaa yaada fooniif dhiiga keenyarraa kan dhufe ergamaan seexanaa maqaa yesuus kiristoos yeroo kanatti callab kan jedhe haa ta'u. Ulfinni nama kamiyyuu haa dhokatu. Ulfinni kee qofti haa mul'atu. Ati yeroo kee nu barsiisi. Yaa waaqayyo dubbii kee nuuf ibsi. Ija keenya bani akkasiif ta'utti ati gidduu keenya deddeebitee ati nu gargaaruun fedhaaf jaalala kee isa guddaa haa ta'u. Maqaa ilma kee yesuusin ameen. Ani obboleettii keessanii kennaa jaalala kan jedhudha. YouTube'n isiniin jedha. YouTube'n kooyi obboleettii koo yeroo ishee guddaa godhee gooftaa si haa eebbisu sagantaa kanarratti na affeeruu keetiin fisiin jedha. Egaa obboloota koo gooftaa keenya yesuus kiristoos irraa yeroo hundumayyuu kan nuti barannu yeroodha jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessuma jechuudha. Amantoonni bantanii gaafa tokko jettanii seera uumamaa irraa jalqabdanii waaqayyo jalqabatti bantii waaqa fi lafaa uume jedhee warrate tartiiba isaatiin gaafa itti deemtanii guyyoota 6 fudhatee jechuudha. Yeroo qabaateetu uumama jiraniyyuu yeroo fudhatee karoora jechuudha kan inni uume. Kanaafiyyuu waaqayyo inni karoora fi yeroo beeku kuni warra ofitti aasee bifaaf fakkeetti isaatiin uume kunis yericha beekanii akka itti jiraatan jechuudha kan inni nurraa barbaadu. Namni yeroo beeku tokko firii jireenyata irraa argama. Namni yeroo beeku tokko isa beela baasaa isa dheebote dheebuu baasaa lubbuu karaarraa baddee gara gooftaa ishiitti deebisa jechuudha. Galanni ulfinni guddaa waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Biyya lafaa kanarratti waaqayyo nama hundumaaf iyyuu yeroo tokkicha kenne jechuudha. Garuu yericha beekee kan itti fayyadamu namoota muraasadha jechuudha. Keessumaa kiristaanni yeroo beekuu qaba jechuudha. Sababni isaayyuu kiristaanni tokko yeroo isaaf kenname tokkotti otoo hin bubbulchin otoo hin turin itti fayyadamuuti kan inni qabu jechuudha. Maaliif ilmi waaqayyo guyyaan inni itti deebi'ee dhufu hin beekamu jechuudha. Akka hattuun dhuftutti dhufuuti danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo hundumayyuu
kiristaanni akkuma Yesuus Kiristoos hojjetaa gaarii akkuma Yesuus Kiristoos yeroo beekutu isarra jira jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa tokko jechuudha sargitti waamame jechuudha. Qaanatti jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti argachuu dandeessu. Gaafa kana warricha sana jala daadhii wayiniin hin dhume jechuudha. Haati isa wajjin jirti waan ta'eef daadhii wayinii jalaa dhume jettee gaafa itti himtuufi hammayyuu yeroon koo hin geenye jireeni. Gaafa isa qabuudhaaf isa barbaadanis maal godhe Yesuus Kiristoos jalaa miliqaa ture jechuudha. Garuu gaafa yeroo isaa ga'e maal godhe kaa itti deemnaa yerichi ga'eera jedhe jechuudha. Hamanaan tokko Yesuus Kiristoos irraa guutumaan guututti kan inni baruu qabu yeroo isaa beekudha jechuudha. Galanni ulfinni guddaa Waaqayyo si jiraatatiif haa ta'u. Wangeela Maariqoos boqonnaa 11 irraa mee wal wajjin hin dubbifanne jechuudha. Akkas jedha innis lakkoofsa 12 irraa kaatanii dubbifachuu dandeessu. Ani 13 irraan kaasa. Muka arbuu baala qabu tokkos fagootti argee ija irraa argadhaa laata jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe. Yeroon isaa yeroo arbuun ija itti godhatu in ture. Yeroon Yesuus yommus mukichaan omtuunu deebi'ee ija sirraa in argatin nyaatin bara baraan jedhe. Bartoonni isaas kana jechuu isaa hin dhaga'ani. Yesuus Kiristoos otoo Beetaaniyaa deemaa jiru in beela'e jedha. Gaafa beela'u kana muka arbuu halaalatti ilaaleetu ija irraa argadhaa laata jedheetiin itti gori. Gaafa itti goru garuu ija irraa dhabe. Yeroo isaa yeroo akkamitti yeroo itti arbuun ija godhachuun irra jirudha jechuudha. Sana booddee Yesuus Kiristoos bara baraan iji sirraa argamee too'i sirraa hin nyaatamin jedhee habaaretti bira darbe jechuudha. Egaa obboloota ko Waaqayyo yeroo nuuf kennetti ija nurraa barbaada. Namni illee wanta nurraa barbaadu qaba. Akkuma nuti jireenya keenya keessatti wanta hojjennetti ija isaa yookiis immoo firii isaa irraa arguuti barbaannu jechuudha. Kanaaf yeroo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namni yeroo beeku ittiin barrifatu. Namni yeroo beeku yeroo itti hojjetu beeka. Namni yeroo beeku yeroo itti galu beeka. Yeroo itti dubbatu beeka. Yeroo itti callisu beeka. Macaafa faarfannaa keessatti, macaafa lallabaa keessatti dhiifama wanti hundumtuu yeroo qaba. Boo'uu yeroo qaba, kolfuu yeroo qaba, diiguu yeroo qaba, dhaabuu yeroo qaba. Deemuu yeroo qaba, dhaabachuun yeroo qaba. Kanaaf kiristaanni ija gaarii argamsiisuu fi yeroo beekuu qaba. Obboleetti koo obboleessa koo yeroo nuti akka qabnu akkamime irratti hojjechaa jirra. Maal hojjechaa jirra immoo? Yesuus Kiristoos otoo deebi'ee nutti dhufe yeroo kanatti maal nurraa argata? Yesuus Kiristoos muka kanarraa halaalatti ilaaletu in bareeda baala qaba waan ta'eef firii irraa argadhaa laata jedheeti gara isaa gaafa dhaqu irraa dhabe. Namoonni baay'een amma keessumaa amantoota taanee kan jirru amantaa keenyatti karaa hafuuratiin cimoo fakkaachuu dandeenya. Garuu karaa hafuuratiin firii nurraa argamu wanti Kiristoos nurra godhe imaana suni yeroo deebi'ee dhufutti akkami maal godhaa jirra? Akkamiin Kiristoosin eegaa jirra? Akkamiin deddeebi'aa jirra fuula isaa? Wanti nuti gochaa jirru kuni firii jireenyaa qaba. Jireenyaaf nu qopheessa. Mee ofaa ilaallu obboleessa koo obboleetti koo anis ofii koo nan ilaala. Wanti biyya lafaa kuni hin darba. Garuu kan hin darbine isa lubbuu keenyati. Koottaa yeroo too qabnu ofii keenya haa yaadannu. Yeroo qixxuma nuuf kenne gooftaa Yesuus wanta hundumayyuu immoo gooftaa Yesuus deebi'ee nu gaafachuusaa hin oolu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irra gaafa dhannee ilaallu dubartoota 10tu ture jechuudha. Dubartoota 10 sana keessaa dubartoonni 5 abshaalota yookiis immoo bilxoota isa jedhaman warri yeroo isaanii kenname beekan turani. Dubartoonni 5 garuu gowwoota turani. Warri yeroo hin beekne gowwoota obboloota koo.
waaqayyo bannaanuuf alaatu isaan abshaalonni suni maal godhanii yeroo gooftaa isaanii dhufu jechuudha waan hin beekneef yeroo hundumayyuu qophaa'oo ta'anii ejersa isaanii jechuudha ibsaa ejersa isaanii qopheeffatanii gooftaa isaanii eeggatanii innis yeroo isaan inni dhufutti barfatee jechuudha halkani ibsaa isaanii qabsiifatanii isa wajjin sokkanii garuu warri gowwoonni suni dubartoota isaan qabasan nuu kenna ibsaa keessa irraa gaafa jedhaniini siniin isin ga'u nuunuu isin ga'u deemaa bitadhaa jedheeni gooftaan garuu maal godhe isaan abshaalota warra yeroo hundumayyuu yeroo isaan irratti qophaa'oo ta'anii isa eeggata sana fudhateen isaan san irratti balbala isaanii cufate jechuudha. Obboloota ko yeroo keenyatti ifayyadamnu yoo ta'e yeroo waaqayyotti barbaaduu qabnutti hin barbaadnu yoo ta'e yeroo itti hojjechuu qabnutti hin hojjennu yoo ta'e yeroo itti dubbachuu qabnutti yeroo itti callisuu dandeenyutti waan hundumayyuu yeroo keenya beeknee itti fayyadamnu yoo ta'e nuti gowwoota jechuudha. Nuti omaa dhimma hin baafnu warra waa hin baafne warra jiruu keenya keessatti dhibaa'ota warra nama gargaarutti dhibaa'ota warra firiin jireenya kallattii kamiiniyyuu nurraa hin mul'anne jechuudha. Kanaaf yeroo keenya irratti hojjennu obboloota ko yeroon keenya eessatti nu jalaa gubachaa jira waaqayyo dhiba'aa miti waan ta'eef nama hojjetu barbaada. Galanniif ulfinni guddaan waaqayyo isa jiraatatiif haa ta'u. Firii gaarii akka kenninu yeroo keenya beeknee akka irratti fayyadamnu waaqayyo inni guddaan nu haa gargaaru. Obboloota ko baay'een keenya of gowwoomsina malee nutis akkuma muka arbuu sana yeroo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee nu fudhachuu dhufu isin hin beeku. Bara baraan jireenyicha keessa ba'aa akka nuun hin jenne waaqayyo nu haa gargaaru. Jireenyi nuti keessa deddeebinu raariidha. Jireenyi nuti keessa deddeebinu tooran qabu. waaqayyo garuu isa miti kan inni nurraa barbaadu yeroo keenyatti fayyadamne waan gaarii waan Kiristoosin ulfeessu bu'aa gaarii biyya lafaa kana irratti buusnee akka darbinu kan inni barbaadu. Nama yeroo beekutu mootummaa waaqayyoo keessa illee galuu danda'a. Obboloota koo hin gowwoomnu. Yeroo Kiristoos wajjin hojjechuu qabnutti hojjechuu. Yeroo hundumayyuu qophaa'oo, yeroo hundumayyuu warra hojjetani, yeroo hundumayyuu warra dammaqoo, warra hojii keenya irratti siyaa'ina qabu. Isa kana nurraa barbaada waaqayyo. Galanni fulfinni guddaa waaqayyo si jiraatatiif haa ta'u. Galateeffannee xumurra si galateeffanna abbaa keenya nu warra karaarraa bade yeroo kee nu kennite wallaalee waan yaa waaqayyo akka nuti of yaadannee dammaqnu gooteef galanniif ulfinni guddaan bara baraasiif haa ta'u. Wanti ulfina kee hin taane, wanti jaalala kee hin taane, inni foon keenyatti tolee lubbuu keenya ajjeesu maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosini dhangala'uu dhiiga keetiin jireenya keenyarraa kan barbaadaa haa ta'u. Arraabee gooftaa irraa jala qabne fedhaaf jaalala kee beenne yeroo ati nuuf kennitetti fayyadamne fuula kee deddeebi'u waan gaariitti yaa waaqayyo sochoonee hojjenne garaa kee gammachiisu akka dandeenyu walii keenya harka qabne yaa waaqayyo warra karaa kee irraa badani karaa keetti deebisuu akka dandeenyu maqaa gooftaa Yesuus ati nu gargaari. Barra akka nurratti hojjenne bara irratti akka hojjennu maqaa ilma kee Yesuusin ati nu gargaari. Yaa waaqayyo waan nu gargaartuuf ulfaadhu. Amajaajonni seexana yeroo keenya yeroo iddoon taanetti kan gubuu barbaadani yaa waaqayyo isa ati yaadaaf karoora keetiin lafa nuuf keesse nu dagachiisuu kan barbaadani maqaa kee maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin kan barbaadeeffaman haa ta'ani. Gooftaa yeroo hundumaa isa wajjin deddeebuu akka dandeenyu sammuun keenya ogummaadhaan guutuu akka danda'u maqaa Yesuusin ati nu gargaari. Yeroo kana waan nu kenniteef ulfaadhu. Yeroon keenya otoo hin darbin yaa waaqayyo barri hamaa gadheen akka dhufne otoo hin dhufin gara keetti yaa deebinee akka si galateeffannu ati nu godhisi wajjin akka jiraannu ati nu gargaari. Egaa obboloonni viidiyoo kanaan gadhumaatti dhaggeeffattanii ergaa guddaa akka irraa hubattan abdii guddaa nan qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi
kun yeroo miti utuu hin jedhin dammaqe akkuma nuun jedhu sagalee waaqayyo hojii kamittiyyuu taanaanii yeroo ofitti fayyadamuun bu'aa guddaa namaa kenna akkasuma immoo jechuudha yeroo nuti har'a keessa jiraannu kun hin darbiti kanaafuu maaliifi akkuma dargaggummaan jiru dullumni akkuma jiru du'oon jira waan ta'eef waaqayyo hamma isaatiif yeroo nu kenne kana keessatti immoo kallattii hundumaatiin kan itti fayyadamee itti hojjete bu'aa guddaa akka qabu abdiin qabaa viidiyoo kanarra barnoota guddaa akka argattan abdiin qabaa turtii nu waliin gootaniif waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama.